Hordoftoota keenya har'a keessummaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan koo har'a piroodiisarii akkasumas immoo qopheessituu fiilmii gaggabaabooti. Maqaa ishee of beeksisuudhaan jalqabdi. Mee maqaa kee hordoftoota keenya nu beeksisuudhaan jalqabe. Maqaan koo Dinqee Tegeeny Teessoon jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee Qellem Wallaggaa Dambidolloottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf nu ibsuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomna. Galatoomi isinis waan na affeertaniif carraa kan argadhee asitti wajjin argamu kootti baay'een gammada. Jalqaba gamee gara waa'ee hojii fiilmii keetiituun dhaqin dura waa'ee achi as dhufa kee yookaanis baakgiraawundii kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yoo nuuf ibsite. Backgrounding koo kan inni dhaladhee guddadhe akkuma sitti magaalaa Dambidoollooti. Haati koo fi abbaan koo umurii waggaa 6 narraa du'anii. Isa booddee Geerdaa Jaartii jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namooti biyya keenya Dambidolloo beeku. Iseenii lafa nuyi faffacaanee turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin upbringing koo akkasidha. Obbolaa meeqa qabdati? Nuyi nama 3 turre. Obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Obboleettii durbaa immoo thank you. Obboleettii durbaan koo immoo jirti Margituu jedhamti. Iseenis si'uma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti isheen? Ani gaa yeroo xiqqoo booddee duraanii Austraaliyaatti move godhee. Erga achitti move godhee ishee of biratti fudhadhe jechuudha. Si wajjin jiraattee? Na wajjin achi jiraatti. Tole egaa waa'ee achi as dhufa kee yookaan baakgiraawundii kee hamma kana ergi dubbanne fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuutti akkamitti dhufte maaltu si kakaase? It's actually baay'ee interestingidha. 2018 mucaan keeroon Jarajjee jedhamtu tokko Meelboorn naannaa bilbiltee fiilmii akkasii jira hojjechuun barbaaddaa naan jennaan eeyyeen jedheeni takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So gaafa seenii iskiriptii na ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhaqeen hojjedhee ergasii addunyicha keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attract na godhee kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha. Fiilmiin inni amma natti himtu kuni afaan maaliitiin hojjetama? Afaan Oromoo Jaalala Dhokataa jedhama. Iddoon biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha. Achitti hojjennee OBS irratti darbaa ture. Yoomi kun kan inni ta'e? I think 2019 natti fakkaata. Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaa si badhaase moo barnootaan argatte moo akka? Uumaanis na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare Yuunivarsiitii James Academy jedhu Sidiniidha. Biyya Austraaliyaati. Achittiin Bachelor of Artii barachaa Film and Television Productionii. Diploomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba siin jedhe san hojjedhee deebi'ee immoo digiriitti fufee half semesterii baradheen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha. Deebitee barnoota kee xumurtee? Barnoota kun xumuraa jechuudha. Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf ammaa fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessumaa fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaan beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha? Fiilmii gabaabaan akka warri Akaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40ttidha. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaa isaa shoorti fiilmii keessatti opening sequenceedhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sanaa yoo iddoo tokko dhaqxee achuma lafa dhaqxee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka fiilmii fiichar fiilmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shoortiidha hojjechuudhaafis baay'ee salphaadha. Waraabbiin isaas guyyaa 10-15 fa'aa depending on the story fudhataa baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature film yoo hojjette hin dheerata sana garaagarummaansa.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo ammaa irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama? Kanaan dura fiilmiin hojjedhe Ko'eettii jedhama. YouTube Faayisaa Entertainment irra jira. Fiilmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi deebi'ee hojjedhe isa mana barumsaatti baradhe caalaa fiilmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa san baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shoortii kan biraa eessuman ture jedhuun hojjedhe jechuudha amma. Ammanni ati irratti hojjetaa jirtu eessuman ture. Fiilmiin nuti kanaan dura hojjette fiidbaakii akkamii yookaan immoo namoota biraa deebiin argatte maal fakkaata? Fiilmiin suni waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee guddatee anuma duwwaatu probleemota sana keessa darbeen si'a beekta. Yeroo fiilmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduuba namoota baay'eetu emotionally baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'ee hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti gatameen ture anaanis makiinaarraa na buusanii akka you know garagaraa namooti natti himanii jechuudha. So feedbackiin argadhe feedbackii gaariidha. Even though yoon irra deebi'ee hojjedha waan baay'ee sirreessuu danda'a. Garuu feedbackii gaariin argadhe namooti baay'ee sappoortii na godhanii. Hordoftoota keenya fiilmii eessuman ture jedhu keessaa mee hanga tokko daawwanne haa deebinu. Hawwi kuna namatti holiday ke wala jaiba tof day majra. Maal siga? What are we wearing? Dabala keessa rufnee taphachuu heeruma gaarii fuudha gammachuu dabala keessa rufnee taphachuu heeruma gaarii fuudha Mee jecha gabaabaadhaan eessuman ture gabaabsite fakkeenyaaf hordoftoota keenya yeroo ammaa fiilmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture ibsi. Tole. Fiilmiin kun mainly kan inni fookasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'u. Fi child protection miidhama ijoollee hambisuu miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessuu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaatu ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maaliin yaadee yoo xiqqoo see ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartoota ijoollee akkatti protectii godhanii waa'ee kanarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayilogii yeroon isin jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaan isaa xiqqoodha. Action sequence garagaraa qaba. Milikkita garagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuu isaatii yaada. Milikkitaan fiilmichi ofiisaatii like understand godha malee afaaniin badaa waan taasifamee jiru. So that's kana magalutti ta'ee hojjetame jechuudha. 100%. Yes. Yes. Fiilmii isa dheeraa hojjechuudhaaf karoora qabdaa gara fuulduraatti maaliif fiilmii gabaabaa akkasii erga hojjetame amma biyya dhaqxee taatolee walitti qabachuu dandeesseetta namoota wajjin amma tokko wal bartee hojii keessa namni argeera. Gara fuulduraatti hiikii ati qabduma. Amma yeroo ammaa kanatti tokkoffaa isaa gatiin Australiyaan jiraadha. Hojii makanaa jedheen deddeebi'a. Kanaaf wanti na baasu amma daqiiqaa 25 hojjedhe miti isa taanu 40 hojjechuu barbaada. Waanuma mimmi'ooftu waanuma gaggabaabdu amma fookasiin koo sana gara sana maybe waggoota yartuufaa booddee yoo naqe malee
yeroo ammaatti feature fiilmii hojjechuuf interest isaan qabu. Hordoftoota keenya barreessituu fiilmii gaggabaabaa daayirektariidhaaf piroodyuusarii fiilmii kataate Adde Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.